Itu mana kana juga. Cek na gudde na fitte kan ko ye ti mana bari ya tin gudde ha kala ti mar bari na ka ta tulu ciki shi to na je se da rabbi mar bo ma ko diyawe bitte na rakho ti bitte ko a saatin barbade rafe saatin barbade ka ya cika ko ci ko azanya sreme biyan bahai wanu man ta ani alga तो कसो कर था अनी मारे पर ओके बिल्कुल ना का मतलब तन डॉलर से ये कोती बे मान का बाहर तो मान या सन डॉलर ओ थे जरा तो ना तीन ना गुप्त मान मकान मो ना मन हुंडा दिया रखो मो हुंड तो को ही kana ta ula ta taka kan gori ye od makan fitting kan mala po muka sagan na kabatiste kan mana iya kau itu galau nawa ibu betul nah yang galau kayak dia malah kerja nak existi kan pas ada nak existi nak apa existi kontrak kalau mata ni shit tiga malah ber umur tiga gutu sih bertahu dah tinggal lama nangga jadi kontrak ni biar biar nani durahan kerana tidur kan ama muka sakan nak apa existi salah ni angkol kulah kau sih Misalnya yo wajib beti kayak ibu magernya malas bu ada nafta aku kontratan kayak mana itu umri kau butuh nih abne ber yo nangga biang kabat nih dia gimana natu biasa sani tuh sambil hiyan ufan jadi mata kadi kabat enam bulan sana serumayu mata nakote mata nabate kes zaman fatte jirti Kifti koni surande ma barbado mana ga kesu dan desa ma antu sakit aja nani mo kana tan aja girgida si kafacha dikit kana go memang girgida na dik di kuma tesi ma bukun na jesti silaga logi swante fi tetap sisi kati sun kawa jitu tamu mau sila hoji nak baiste hoji kunat baiste tura kudra segala masa na sofi tidak cuna wa jadi ada shigra tahu pada masa semua malu nanti pun negeri kita nak istimewa malu kata tukar kubade wanta wala ada juga harap nama Shida wan tak shida hindu kangkodi kana mo memang gerida tu shito man biasa yang ko video wala ni bashasha baru kosi bakmain ni ko sawa ni be amma nama sakati saradanya la makadi badakan udah saradanya dia macam juga wata kacau gari bashasha yo gari masa ni berahan Bakuma saradanya curtu desan sakit fatani sakit dibatani shito nasani nafana ya kadama tali kana godi ya ka shakala tali kana godi ano madam malika po kesa da fatanu garbi mon biya ani ofiki yako yongale chikinki adisi wanta podet na ega kana fataje baby lady mo mal jeda Ay ngilifitu nule duga wakayo matara na demte shirande mena inna kanaf fataje de baby singili mo baby lady kan trasa fakade tangala seniachi inna kanaf akka inni chikinto na wade de ufte baby lady tananza spandaya jetsa ishinu na jetta kananya de kesa nyata jirti hojin ishine jese Kilo shantama olla qannasiise jira anu dura kilo shantama ya rabbi eda hoko tirani nama dhumu geeda kiti siqaay nama nyaachisani fardar nu gulufsiiste dhuga na madam maasi tawa mammo maal barbaadda kaan godiyetta fixee jira amma maasi riqu shaawri siseessisu isuma barbaadde na fakkaate malee amma wanni biraa waan isa kan jiru Shauri na sesi jeti na fakkaata. Isumallee kan uftee xiqqoo sheefni ishii qabe malee jechuun keessan hin oolu. Isallee jettu an shakin jedhin siifan hojjedha. Kanaaf
في شاكن زين سيزرع ما بيتي يا رب قلبك كيف فيانا كنت أبو فيان دراسته بعد وياك كمان كان يقولون قروا إيه قرتها أرجعوا باقي أكنا ما في بيتي وياك كمان كان يقول أشوف أشوف مكسبات أو شيء أنا وياك كمان كان يقول هندي يا إيه قرتها قدرني كيف برا ما تقول قفطة كنت كنا نجيب فيان درانه ونجيب أنا نجيب كل درا وانا فيان كريا وفي كانوا كمان هفوز كنا كريا في كيسير نجيب فيان وانده كنا نبغى أي وقت فيان نجيب نجرا نانو هواي بجد أرجع شو بجد mana footi sanii baay'ee biddeen biyya ormaa kana gara fuulduraatti illee jiru gaarii akkan jiraadhu faana koo akkan gadhaaba jiru bareedduu akkan jiraadhu na taasisa jechuudha. Utuu mana harmee koo sanittuu hafee jiraadhe kanan jedhu bagan bahee jiru tokko ollaa. Maaliif namni bireenya biyya ambaa bireenya biyya armaa maa kofaa saasa galii biyya baakee toojora bibbaasa bidhaan caalu. Amma garuu fixadhe na fakkaate yoo na yamu baatti immoo fixadheen jira. Amma fixee eegan jedhee xixiqqarqee bareedee fataa jechuun qaba. Fuula kiyyaa wanta na bareechisu maaliif guyyaa muraasa naaf waan ta'eef fuula kiyyaa beebii kan na fakkeessu jechuudha. Diddibadhee akkuma isaanii sana amma shittoo na fannifadhee abeet dhiisi kan maala seensadha. Kanumaa qannaatii na fakkaate na ittisu. Gubatte qixxal jette malee anillee akkasuma ishee siin caala malee sii gadi miti. Wanti na caaltu hin jiru yoo doolaara san taate malee. Doolaara immoo kan namaa kennu waaqayyo. Jiru addunyaa kanarratti qabeenyi ni dhuftis ani duree iyyeetiin tun duroomee duroomee akkuma keessan kana sarraafanyaa qaxarachuu hin danda'a jechuudha. Waan rabbi garaana waaqayyo jalli bal'aadha. Anumaan iyyeetiin tun jechuudha. Akkuma keessan gaafa biyya gara sarraafanyaa qaxaruu hin danda'a. Isinuu qaxaruu hin danda'a waan rabbii jechuudha. Kanaaf wanti na caaltu tokko hin jiru ammaan doolaara san bichaadha. Wanti na caaltu wanni takka kiiloodhaan ol cufaa na caalte kiiloo 200 taata. Ani 50 waan ta'eeti 150 na dursita jechuudha. Kun immoo shinti beetii osoo deemte gulan mas keessaa gadhaametti asaamu. Maadabbo waan isaanii namaaf hin galu. Mullee maadabbo namni akka isaaniiti. Mullee akka beektan oduu sararaatanii qabaadha. Akkuma isaanii kana adda lasaa oofu. Baadee. Baguma sa'aatii kanaa baguma jalqabaa hin ta'in wanta la hundaafuu na amma fixeen jira jechuudha. Kanaaf fataa jechuun qaba. Fataa jechuun qaba jechuudha. Diddibadhee shittoo na fannifadhe babbareeduun qaba jechuudha. Namitti sana gubuu hin qaba jechuudha. Sanii achi diddibadhee xaawwadhee nyaata koo qarqam godhee nyaadha. Qarqam godhee nyaadha. Itti darbanii maalii darban jedhanii sila. Kanaaf abeet akkattan bareedu waaqayyochi kiyya sun gaafa na arge abeet kan dura suuraa koo argitan irra qaamaan gaafa na argu maraataa cayyoo bareedu tana yaa rabbi silatu maanan argadhe jechuun isaa hin oolu jechuudha. Anuu sanumaa mana qaqqabaa ture itti miidhaguudha. Gaafa nu bira ga'ee daalachaa edaa akka durii san hin jirtu naan jedha.